Akkam jirtu? Kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa keenya jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Qophii kanaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii irraanfatamanii fi irraanfatamaa jiran irratti xiyyeeffanna. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ana Maanoo Waayyuuti. Ogeessi teeknikaa Mubaarak Amaanooti. Sirbuma ce'umsaa kanaan gara guutummaa sagantichaatti isin dabarsina. Haga xumuraatti nu faana tura. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatiini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii. Arsii fi dhiiga kutaa sadaffaa. Arsii biratti akkana jennaan akkas jechuudha. Arsii biratti dhiigatu qabe gaafa jedhani dhiigatu qabe gaafa jedhani nama ajjeesee miliquu hin dandeenye jechuudha. Arsii biratti dhiigoo hin qabu yoo jedhan dhiigoo hin qabu gaafa jedhan ijoollee uumatee hin qabu yookiin ammoo fira dhiigaa hin qabu jechuudha. Arsii biratti dhiiga namaatu itti mi'aaya yoo jedhan dhiiga namaatu itti mi'aaya gaafa jedhani nama hamachuu jaalataa jechuudha. Egaa ardhaa fi jechaa fi jechamoonni Oromoo Arsii isin biraan geenna jennee qindeeffanne Arsii fi dhiigni kutaa sadaffaan asirratti xumurameera. Torbaan jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii gara biraa qabannee isiniif dhiyaanna. Nu faana turuu keessaniif ulfaadhaa. Torbaan nagaa isiniif haa ta'u. Fayyaa nuuf ta'a.